waraabessa ishee ittiin deemaa jirtuu fi isa lagaatu wallolee kana gidduutti jaartiin irraa kuftee namni yeroo sanaan viidiyoo yookiis immoo suuraa sana gara miidiyaatti baasanii jira jechuudha. Namni suuraa sana kaasee gara miidiyaatti baasanii jira. Kanaafiyyuu akkamitti dhala namaa ajjeesuu dandeessu sun dhala namaa ajjeesuuf kaasuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Irkooyin bososne gaaddisa koo jabaa mana keetti maleen wal'aaname jabaa. Akkam jirtu hordoftoonni Saaroo Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa yoo yaasha marka fuunee isiniin jedheera. Egaa viidiyoo wayiin isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo sana hanga dhumaatti daawwadhaan isiniin jechuu barbaada. Egaa ani akka kiyyatti jechuudha dhimma harmee keenya yookiis immoo jaartii waraabessaarraa qabamtee ajjeefamte jedhu irratti yaada mataa kiyya nan qaba. Akkasumas immoo viidiyoon isiniif fidee nan qaba jechuudha. Haa ta'uyyuu malee ani akka kiyyatti wantan isiniin jechuu barbaadu keessaa inni jalqabaa jechuudha. Maal isinitti fakkaate? Hundumaa keessatti namni cubbuu hin qabne addunyaa kanarra hin jiru. Hundumti keenya cubbamaadha. Yoo cubbuu fi keenya jechuu dhiisneeyyuu haati kee ishee nu deesseeyyuu cubbamtuudha. Qulqulluu miti waan ta'eef abbaan nu dhalchees qulqulluu miti. Erga kana ta'eeti hundumti keenya yoo cubbuu mataa keenya dandeenye qabna jechuudha. Cubbuu nama tokkootiin ati cubbuu hojjette jennee ofii keenya tarkaanfii fudhachuu mirga tarkaanfii fudhachuu kan nuuf kenne addunyaa irratti hin jiru. Lubbuu namaa ajjeesuu jechuun mataa sattuu gumaadha. Okay? Kanaaf maal jechuu barbaadere dhimmi jaartii ajjeefamte suni ani budaan deeggara miti ani zarii kiyya keessaa qomoo kiyya keessaa budaan qabu jechuudha. Kanaaf kan na beeka waan ta'eef haa ta'uyyuu malee fakkeenya budaanii afuuraa fi namummaa adda baasanii beekuun ikkoo namoonni ammatti jaameera ijjibara. Maaliif ree afuura sanadha kan isheen itti fayyadame jaartii sana akkas gooyisaa jiru malee namummaa immoo nama akka kooti. Akkamitti nama akka koon ajjeesan? Afuura miti afuura sana immoo irraa kadhadheennaan irraa cabuu danda'a. Keessaa ba'uu danda'a afuurri sun jechuudha. Namni gaafa dhalatu kana dhaalee miti bira. Afuura itti fayyadame miti afuura itti fayyadamee kana gooyisa jechaa jiramti. Afuura budummaa miti ree. Kan namarraa adda baasee waraabesee yaabsee deemu. Kanaafuu kadhatameef irraa cabuu danda'a. Maadhaan gaditti baatanii ajjeesuu jechuun mataa isaatti cubbuu guddaadha. Namni yeroo sanaan viidiyoo yookiis immoo suuraa sana gara miidiyaatti baasanii jira jechuudha. Namni suuraa sana kaasee gara miidiyaatti baasanii jira. Isarraa akka sagaleetti isinii jijjiiree jechuudha. Barreeffama sana sagaleetti isiniif jijjiiree jira. Ni dhaggeeffattu gaazexeessituu bilisummaa irraa jechuudha. Isa dhaggeeffannee walitti deebina. Galatoomi Saaraa ani gaazexeessituu bilisummaan jedhama. Egaa ergaa qabatamaa waa'ee gidduu kanaa sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa jiru akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Ergaa qabatamaa dhimma jaartii budaadhaan ajjeefamte jedhu irratti wantoota muraasaa namoonni karaa keessaa yookiis immoo akkasumas wantoota naannoo sanarratti mul'atan namoonni beekan keessa keenya isaan akka armaan gaditti nuuf qoodaniiru. Warri ishee qabeeyyuu hin beekanii waraabessa ishee ittiin deemaa jirtuu fi isa lagaatu wallolee kana gidduutti jaartiin irraa kuftee yeroo kana hawaasni naannoo sana jiraatan iyya waraabiyyii dhagaanii itti dirmatanii. Yoo kana jaartiin deebitee waraabessa ishee baatee deemutti ol deebi'uuf osoo yaalaa jirtu namoonnis naannoo sanaa fiiganii qaqqabanii. Jaartiin yeroo isaan to'atan waraabessi jaartii dhiisee deemuu dide. Egaa namoonnis uleedhaan waraabessa sana irraa dhari'anii jaartii teessanii. Ammas deddeebi'eetuma jaartii fuudhee deemuuf waraabessichi carraaqii gurguddaa gochaa ture. Egaa jaartiin kun yommuu qabamte keessatti wantoota hedduu baattee kan jirtuu fi harka ishee kan jirtu kanneen jedhanii gabaasanis jirtu. Jaartiin kun gaabii afurii fi shunkurtii barbarree ashaboo daakamaa dhadhaa buqqeedhaa fi akkasumas wantoota biroo qabattee deemaa turte. Xilaa illee qabattee turte. Kana maraa ani ija kootiin argeera afaan isheerraas kanan dhagee jira. Ergaa kana akkas jechuun fuula miidiyaa sarratti kan gabaase Oliifan Margaati yookiis immoo Oliifan. Egaa taateen raawwatame kana akka waan jibbaaf godhameetti namoonni dubbataa jiran jiru. Ana dabalatee namoota dhimma kana yookiin dhimma jaartii kana gara miidiyaatti fidellee hedduun isaanii qeeqaa jiru. Dhugaa irratti waliif galuu qabna. Innis tokko.
Innis jaartiin kun ajjeefamuun ishee hedduu nama gaddisiisa. Sanumayyuu hafuura ishee wajjin uummanni naannoo namoota hafuura kanaan halkan gulufan keessa jiraatan madaa gurguddaa qabu. Maatiin namoota hedduu keessaa kan isaan ajjeesanii fi raatessan hedduudha. Namoonni akkasii mana namoota hedduuf warra gumaati. Kanaaf namni gochaa fuulaa fuulatti yeroo akkasitti argatu immoo irraa hin hilu yookiis duubatti hin deebi'u. Garuu jaarsoliin naannoo sanaa dafanii qaqqabanii jaartii kanaaf harka seeraatti dabarsanii kennuutu irra ture. Sana booda waan jiru mara karaa seeraan xumuruun nageenya isheef wabii ta'uu danda'a ture. Hundaafuu qeeqa baay'isuun fuula durattis ta'ee kan bira boodaatti gaarii miti. Maanguddoon kun ajjeefamuun ishee sirriis miti, gaariis miti. Maaliif sababiin isaayyuu namni jaallatee hafuura budummaatiin hin hojjetu. Namummaa fi hafuura adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. Akkasumas sooshaal miidiyaa irratti namoonni kallattii garaagaraatiin namni kun hiyyeessa turtee abbaan manaa ishee irraa du'eeraa sababa lafaa irrattis wal lolteen yookiin wal dhabdee waan jiruufi namoonni naannoo sanaa garuu budaadhaa waraabessa irratti qabnee jedhanii namatti yaasanii ajjeesan jechuunis oduuwwan garaagaraa kallattii garaagaraatiin ba'aa jira. Haa ta'u iyyuu malee akka miidiyaa keenyaattis wanti nuti isiniin jechuu barbaannu tokko mirga ajjeesuu fi kaasuu kan qabu Waaqayyo qofa. Haa ta'u iyyuu malee namni kamiyyuu qulqulluun yookiis namni qulqulluu ta'e tokko illee hin jiru. Yoo hafuura budummaatiin hojjechuu dhiises ifaa ifatti meeqatu gochaa foggisaa fi cigaasisaa walirratti hojjechaa oola. Haa ta'u iyyuu malee gola mana keenyaa osoo hin fattashin gola namaa fattashuun mataa isaattuu rakkoo guddaadha. Namni kunis jaallattee osoo hin taane hafuuratu itti fayyadamee seexanaan yookiis immoo hafuuraan fayyadamtee waraabessa yaabbattee hafuura nama raatessuu akkasumas nama ajjeesuu wantoota garaagaraaf kan nama saaxilu hojjetti malee akkasumas miti. Haa ta'u malee akkuma namoonni qeeqa kaasaa jiranis yoo abbaa manarraa du'ee lafarratti itti waliigaltee dhabanii walitti bu'iinsi yoo jiraates akkasitti fuula hamaatiin yookiin akkasitti waan hamaatiin saaxilanii ishee reebanii ajjeesisuun yakka guddaadha. Egaa akkuma dhaggeeffataa turtan jechuudha. Nama ajjeesuun mataa isaatti cubbuudha jechuudha. Inni ajjeeftes kan ajjeefames anaaf tokkodha. Haa ta'u malee nama guddoo amma kana geessu hamman dhagaadhaan itti guuree ajjeesu mana amantaa geesse kiristaana yoo ta'e waldaa kiristaanaa geesse musliima yoo ta'e masgida geesse yoo irraa kadhate yoo du'aatii ta'e irraa bahuu danda'a. Manfas noo ehe ሰውነት አይደለም. Kanaafiyyuu akkamitti dhala namaa ajjeesuu dandeessu sun dhala namaa ajjeesuuf kaasuu kan danda'u Waaqayyo qofaadha. Mirga ajjeesuu dhala namaaf hin kennamne. Okay? Ana ajjeesuu kan danda'u kaasuu kan danda'u Waaqa qofaadha. Kanaafiyyuu akkamitti namni biraan na ajjeesuu danda'a? Mirga foon koo ajjeesuu qabda garuu boritti gaafatamta jechuudha. Kanaafiyyuu dhimmi jaartii kana hedduu na gaddisiise. Sanuu hiyyeessadha. Namoonni yaada hedduudha kan achirra jiru garuu sababa abbaa suuraa kana fidee gara sooshaal miidiyaatti maxxansirraa yaada kana fudhadhe malee kaan immoo faallaadha sooshaal miidiyaan akkuma beektani. Kaan immoo akka jedhanitti abbaa manaatu irraa du'ee hiyyeessadha. Akkasumas immoo lafarratti wal dhabanii sababa sana lafa ishee irraa fudhachuuf jecha uummatatti yaasaniitu ajjeesanii jiru. Kan garuu kan sooshaal miidiyaa irratti suuraa sana fidee garuu sirriidha wantoota hedduu baattee turte kan afaan ishee irraa kanan dhageedha namni jedhee jira. Nuti dhageenya malee hin argine. Kan dhageenya moo waliif qooduudha. Quuqaa nutti dhagahame tokkuma akka nama tokkotti namummaa waan hin qabuuf immoo natti dhagahaman ta'eef kana yaadni kiyya waan hanga akkatti na hordofteef guddaa galatooma. Egaa viidiyoon gadhumaatti daawwadha yeroo baay'ee viidiyoo isin daawwattan sekendii murtaa'e sanaan ala dabartanii hin daawwattan.